martoo idaa hambisuu biyyarraa madaalli haqaatiin Itoophiyaa. Ida harum umurudan koridara magala milkaa'ina hojiirra oolchuudhaan bakkeewwan turizimii misoomaa fi piroojeektiiwwan gurguddoo biroo milkaa'inaan umuruudhaan carraa hojii fi fayyadamummaa dinagdee lammii mirkaneessuu dandeenyee jirra. Gargaarsa qamadii biyya alaa irraa galchuu irraa Galtebia walfana hira nadali hagati motuma ijara namuma olasuni mali tolera arti badadina chalman milkaera idara mindati nuchesi sajira maramarto ida hambisu biyara nadali hagati Itoophiyaa ijara yomu badadini badadina Ifoomsa jira bakka Itoophiyaa fakkeenyummaa cimsa tarsiimoo ida'amuun biyyoo fi ceesisa. Filadhee nama sadii filachiisuuf waadaa seenatti jira. Paartii kunnaatee jira. Paartii badhaadhinaa filadhee nama filachiisa. Galatoomaa ulfaadhaa karaa irraa nu godha. Irraa ka'uudhaani bisii yookaan nadoo qamadii maaliif? Hiikaa siyaasaa bisii yookaan nadoon qamadii yaadama qajeeltoo fi injifannoo badhaadhinaa keessatti qabu. Bisiin yookaan nadoon qamadii fakkeenya ida'amuu tokkummaa fi waliif tumsuutiin jirmoonni qamadii hedduun walitti qabamanii yoo hidhaman bisii yookaan nadoo jedhamu.